Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Arra faarfataa beekamaan gidduu kana boqote mata duree oduu sooshaal miidiyaa ta'e akkasumas odeeffannoo The Christian News waa'ee kiristaanota kaaba Itoophiyaatti rakkina guddaa dabarsanii fi paasterii dhukkubsatee wallaansa fayyaa hin argatiin boqotee akkasumas waa'ee wantoota kanaa macaafni qulqulluun deebi'ee akkamii kenna jedhu waliin ilaallaa. Xumura sagantaa keenyattiin waliin turaan affeerraa kootii. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa, maatiin taane yoo ta'e sabskiraayib gochuun mallattoo beelii banaa godhaa. Yoo akkas gootan viidiyoowwan barsiisoo fi odeeffannoowwan wayitaawaa YouTube chaanalii kanarratti ni argattu. Wayitachoon kaasan dakaakoo deechogaa wamma mineen qalamii heellablee beetigaa annoo bakki iittan. Faarfataa Mitikuu Toomaas jedhama. Faarfataa beekamaa naannoo Kambaataati. Iddoon dhaloota isaas Kambaataa Shinshittoo iddoo jedhamudha. Guddinni isaas achumatti ture. Ijoollummaa isaatii jalqabee waldaa keessatti tajaajilaa guddate. Faarfannaawwan isaa afaan Kambaataatiinis hedduu beekamaa ture. Dhugaadhumatti faarfannoonni isaa hedduun namatti tolu. Mitikuun faarfannaa qofaan osoo hin taane lallabaa wangeelaas ture. Obboleessi kun kennaawwan ayyaanaan nama eebbifamedha. Faarfataan Mitikuun biyya South Africa jiraachaa ture. Waggaa 2 duras ture kan inni gaa'ela dhaabbate. Tajaajila isaa keessatti nama amanamaa akka ta'ee fi garraamii amalli kiristaanummaa irraa akka mul'atu akkasumas waaqayyoon tajaajiluu isaatti baay'ee gammadaa akka ta'e namoonni isa beekanii fi isa waliin tajaajilan dhugaa ba'aa jiru. Isaan keessaa faarfannaawwan isaa babbareedootiin kan beekamu Barakat Tasfaayee akkas jechuun feesbuukii isaa irratti barreesse. Faarfataa Mitikuu kanan beeku waggaa 10 dura ture. Magaalaa Shinshittootti waliin tajaajilee turre. Yeroo gabaabduu keessattis waliif galle. Afaan Kambaataa yeroo faarfatu sagalee isaa fi ayyaanni isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu ture. Garraamii fi namootas baay'ee kabaja. Kibba Itoophiyaa iddoo baay'ee deemee tajaajilee keessumaa naannoo Kambaataa baay'inaan deemeera. Faarfataa Mitikuun jaallatamaa fi nama waaqayyoo ture. Har'a gara abbaa isaatti sassaabameera. Mitikuu baay'ees jaallannaa garaa saba tajaajilaa turte hunda keessa bara baraan jiraatta jechuun beekin jaalalaa fi kabajisaaf qabu ibseera. Obboleessi keenya kun magaalaa hawaasaa Seentiraal Hotel kan jedhamutti mana siree fudhatee ture. Obboleessi kun bishaan gandaa osoo daakuu maal akka ta'e kan hin beekamneen du'ee argameera. Du'i faarfataa kanaas namoota hedduu naasiseera. Akkaataan du'a isaatii illee gaaffii kan uumedha jedhu obboloonni isaa. Egaan faarfataa Mitikuu Toomaas kan jedhamu kuni har'a awwaalli isaa iddooma inni dhalatee guddatetti magaalaa Shinshittootti raawwatameera. Maatii fi hiriyoota isaatiif jajjabina guddaa hawwina. Macaafni yeroo dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:51 kaasee nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunuu dhoksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana malakanni ni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni hin afuufamaa warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu. Wanti hin bannee wanta badu kana wanti hin duune immoo wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa bu'utu ta'a. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'u kanaa yommuu bu'u, inni duuni badduu ba'ee mo'ichi argameera. Amma immoo mo'ichi kee meerree yaadu'a, arfiin kees meerree yaadu'a jedhamee caafamee fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofuu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seeradha. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Jaallatamoo obboloota koo, egaa otoo hin socho'in jabaadhaatii dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasuma akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftichaa caalchisaatii hojjedha. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25-26 akkas jedha. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis anaa, namni anatti amanu yoo du'e iyyuu in jiraata. Utuu jiruu kanatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti caaffata qulqullaa'oo keessatti waan waaqayyo warra isa jaallataniif qopheessee iji namaa hin argine, gurri namaas hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye in jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irratti ani amma immoo sagalee waaqa keessaa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an amma jalqabanii warra gammadanidha. Kana caafinaan jedhee nan dhaga'e. Afurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aara haa galfatan, iji hojii isaanii immoo isaan duukaa in bu'aa in jedha.
Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.